Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee wuudirraa. Odeessa keessoo beektota irraa nu dhaqqabeen ergaa dhaammannoo Oromiyaaf Jaal Maarroo. Akkas jedhe Maarroon. Heloo harmee koo qilleensi sibiraa bubbisaa anqaroon kee dhugaa ilma keettu si dubbisaa jedhe harmeen. Akkas jette armeen isaatis Oromiyaan. Heloo naaf jirtaa ilma koo tokkicha irkoo guddaa si dheebodheetan qaroo koo yaanni koo yeroo hundaa jette Oromiyaan. Akkas jedha Maarroon. Eeyyee akkana dharraatu keessa kootu natti himee ituun ani jiruu immaraattu kaayyooteen ciccireen itti cimee fidaa bu'aa keetiif himee jedhe Maarroon. Oromiyaan ilma koo si kaabaa kan kibbaa waltaati diina koo fixaa itti dhaamii isa baha jiru karaa itti cufaa diina fixaa. Tole jedhe Maarroon kunoo ijoollee keef incimuu sin dhabamsiisa roorroo dheebuu kee nan baasaa ani ilmi kees Jaal Maarroon jedheen. Oromiyaanis abdii inkuttu leenca koo irraa hin maqin karaa koo agartuu yaa ilma koo kan si eegdu garaan koo jette Oromiyaan. Akkas jedhe Maarroon. Hidhadheen lolaa yaa tiruu diinatu sanyii koo dararaa harka kennuun injiruu dhiigaan daangaa sararaa jedhe Maarroon. Oromiyaanis dafqee dhiiga koo cobsee gufadheen of wallaalee imimman lakkuu roobsee kichuu koos awwaalee jette Oromiyaan. Itti dabalee Maarroon jiruma koromiin kee leencichi Jaal gochaa diinas allaattii sooraa si nyaatu boollicha jedheen. Oromiyaanis gadaamessi koos cobee garan koo dhiiga kuusee agartuu imimman roobee ijji kooyyuu dhiiga buuse jetteen. Oromiyaan Maarroo irraa Jaal sanyii diina koreef haleelee qeerroos kaasaa Jaal bobbaas bookkisee gumaa goototaa baasaa jette. Oromiyaan kichuu koo ukkaamsuu mana hidhaattis guuruu gudeedaniiyyuu ajjeesuu eenyummaa koottis duuluu jette Oromiyaan. Maarroon ayyoo gantuu anan baasaa kan diina nu nyaachisu tarkaanfii fudheen kaasaa ani alagaan sin dhaalchisu jedheen. Oromiyaan ganama fayyaan geessee galgala reeffan simadhaa dhibee koo isa keessaa ilma koo ansittiin himadha jetteen. Maarroon obsi ayyoo garaa madaa inyaadhu an irbuu kee leenci onneen barbadaa lolchiisan jira an ilmi kee jedheen. Oromiyaan kaayyoo kee isa dhugaa eenyummaa kee mul'isi ijoollee koo warra sibiraa naga jedhi naaf dubbisi jetteen. Maarroon isa galma diina guggubuu ati leenca dhugaa qabdaa yoomuu jabaadhu ayyoo koo naaf jettee eeltee cabdaa jedheen. Oromiyaan abdii kootu si bukkee biraa ilma koo ati naaf jabaadhu waaqni koo faana keen jira loli injifannoo qabaadhu jetteen. Maarroon galanni kee naaf galaadha diinaan lolee biyyaa baasa dhugaa kees dhugaadha abdii keen Oromiyaa raasa jedheen. Oromiyaan mudhii jabeessii hidhadhu ani mudhiin kee jabeessii hidhadhu moo'uu kee nan beeka diina keetis marsii cufadhu injifannoon kee ta'a eeggadhaa jetteen. Maarroon galmi kooyyuu dhiyaateera yaaddoon kamuu si fuudhatin ani faajii keen fideen dhufaa ayyoo balbala keen cufatin jedhe. Ergaan kun Dinquu Asaffaati. Akkuma itti fuufetti Dooktora kabajaa Looreet Aartist Lammaa guyyaa addunyaa kanarraa du'an boqatan. Rabbiin lubbuu isaanii jannataan qananiisu. Isaan Rabbiin mana nagaalaa isaanii keessatti mana nagaa keessa boqachiisu. Maatii fi firoottan isaa obsaa fi jajjabina Rabbi kennuuf. Dooktor Lammaan biyya kana keessatti nama fakkii kaasuun hojii aartii jabaa hojjete ogeessa dachee Oromiyaan biqilchiteedha. Itti dabaluudhaan bara kana keessa Oromoon bara kana barsiisota yuunivarsiitii 3 sirna kanaan dhabe. Barsiisaan Lammeessaa Baqqalaa yuunivarsiitii Mattuutti waxabajjii 27/2020 rasaasaan ajjeesan. Hayimaanoot Badhaadhaa barsiiftuu yuunivarsiitii Teeppii Caamsaa 25/2020 Finfinnee Xuqur Ambassaatti waraanni ajjeese. Barsiisaa Fiqaaduu Toleeraa barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu
Shaashamannetti onkololeessa 25,2020 rasaasaan ajjeesan. Waggaa kana keessa barsoota yuunivarsiitii kana sadeen dhabnee jirra uummanni Oromoo. Mootummaan maafiyaan PP ofiin jedhu godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa ganda Caffee Ilfataa keessatti waraanni maafiyaa PP mana jireenya obbo Shaafii Ibiyaadaan barbadeesseera. Milishaan woboo zoonii kibbaa fi maadhee woboo achi adamsaa ture kan maqaan isaa Goolee Hundeessaa jedhamu harka woboo bu'ee hin barbaadinaa. Onkololeessa 26,2020 oduu gaddaa. Onkololeessa 26,2020 ajjeechaan suukaneessaa murnoota humna taayitaa gubbaa jiraniin raawwatamaa jiru Oromiyaa bakkoota hedduutti cimee itti fufee jira. Godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo naannawa yuunivarsiitii kan argamu iddoo ifaa Galaanoo jedhamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa dhukaasa banuun dargaggoo Milkeessaa Dabalaa jedhamu ajjeesee jira. Hiriyaan isaa kan isa wajjin taa'anii barnoota qayyabachaa turan kan maqaan isaa Shibbiruu Waldee jedhamu ammoo rasaasaan rukutamee madaa saniifillee osoo yaala hin argatin humnoota mootummaatiin ajjeechaa raawwatan kanneen makiinaa paatrooliidhaan fudhatamee akka kaampii waraanaatti geeffame jiraattonni himaniiru. Dargaggoon Milkeessaa Dabalaa barataa kutaa 8ffaa yoo ta'u qormaata ministirii fudhachuudhaaf hiriyaa isaa waliin barumsa qayyabachaa osoo jiruudha dhukaasni itti roobsuun kan galaafatanidha jedhan. Qellam Wallaggaa Hawaa Galaanitti poolisiin Oromiyaa nama lama uummata duratti rasaasaan ajjeefte. Sagalee qeerroo onkololeessa 26,2020 godina Qellam Wallaggaa magaalaa Hawaa Galaanitti poolisiin Oromiyaa humnoota lama mana jireenya isaanii duratti jimbiilfachiisuun booda uummata osoo ilaaluu rasaasaan ajjeesuun oduun arganne ifa godha. Namoonni rasaasaan poolisiin Oromiyaa irratti dhukaafameen ajjeefaman maqaan isaanii Hareeraa Awwaluu Eliyaasii fi Ristuu Tasfaayee Joobiraa kan jedhaman yoo ta'u ajjeechaan isaan irratti raawwatame hedduu uummata naannoo sanaa mufachiise gabaasan arganne ifa godha. Maqaan poolisii Oromiyaatti diqaalota afaan Oromoo hin beeknee fi dhiiga Oromummaa hin qabne ilmaan Abashaa akka gocha kana in shakken mootummaa kana buqqisuuf ganamaaf galgala hojjechuun kasirra jiraatu hayyoottan jajjaboo fuullee addunyaatti argaman kana waliin taate rakkoo biyyattii keetiitti adeemaa jiru kanaaf furmaata gochuun dirqama Oromummaati. Sirni nama nyaataa jiru kun isuma kaleessa waggaa 150 darbee haara'oomee deebi'ee ilmaan ergamtuu arreetii yookaan bitamtoota nafxanyaatiin akka ta'es nama tokko waamamsiisu hin qabu. Warra seenaa alee waliin biyya ofii kaluun ammoo wallaalummaadha. Afaan isaanii ukkaamsanii afaan Oromooti afaan hojii jechaa isaan ammoo garaa jalaan ibiddaan ilmaan Oromoo haamaa jiran kun Oromoon abjuu keessa jiraachuu ittiin fakkaatin. Abjuu kana keessaa garuu Oromoon ka abjatee abjuu kana dhugoomsuu danda'uun waan diinni deemaan jiru kana sodaa tokko maletti dura dhaabbatee itti argisiisuu qaba. Diinaaf sakaranii buluu irra dhabamanii biyya tanarraa biyyootti dabalamuutu irra salphata. Biyya ofiitiif wareegama barbaachisu hunda kaffalanii yoon du'anis naman sheenessu. Sheenaan dhuman qabne otoo lubbuun jiran biyyaaf ijaartii ofii dabarsanii gurguruu kan nama gaddisiisu kana caalaa hin jiru. Otoo jirru du'aan awwaalamuun keenya gatii hin qabu. Otoo duunee awwaalamne ammoo seenaa tokkollee waan nama yaachisu hin jiru ture. Seenaan irra guddaan itti nama yaachisu Oromoon hayyuu isaa jabeeffachuun amma ture. Waan barbaachisu hundaan bahee abbootiin qabeenyaa fi qeerroof qarreen Oromoo diina dura dhaabbatanii waan barbaadan kana gochuu irratti mootummaa ce'umsaa hundeessuun dirqama Oromiyaati. Oromiyaan mootummaa ce'umsaa hin qabdu. Naannoon Amaaraa yeroo ammaa kanatti yoo daawwatame yoo kan ilaallamu ta'e Abiin wajjin wal ta'uun warra adda PP ufiin jedhee gulufaaru wajjin uummata isaanii hidhachiisanii biyyattii tana gadi deebisuuf Abashaa isa dhugaa kan jedhan sana and baandiraa and hayimaanoot and agar akkuma jedhame sanatti gad ijaaruuf lalisaa jiran. Lalisummaa kana keessatti Oromiyaan takka erga jedhame tokkummaan sun itti fufuu qaba. Baroota dheeraa tokkummaan lallabame dadhabame karaa nagaatiin falli barbaadame hin argamne. Falli argamu keessatti ilmaan Oromoo aartistii haa ta'u eenyumaan illee ibiddaaf laatamee deebi'aa ture. Karaa nagaatiin fala buufna jedhameeti dhaabbilee siyaasaas haa ta'u aktiivistoonni karaa hundumaan iyyuu
ayyoonni Oromoon qabdu hundi isaa waan kana tattaafatee dadhabe fiduu hin dandeenye. Bu'aan isaa ammoo mana hidhaatii fi ajjecha kafaltii gatii rasaasaa qofa ta'e. Uummanni Oromoo bara hundayyuu ilmaan isaanii koottaa ajjeesaa jedhee erga ajjeeftanii baga ajjeefte jedhee gatii rasaasaa kaffaluun kun beekumsa Oromoo otoo hin taane wallaalummaa keenya. Obboleeyyan keenya mana keenyatti dhufanii ajjeesaniif reeffa isaanii iddoodhuma sanaa kaasuuf maallaqa kaffaltan malee kan jedhamu namticha erga du'ee booda gatii takka maal qaba maallaqa kaffaltan. Maallaqni du'aadhaaf kaffalamu sun otoo rasaasaaf kaffalame faayidaa tokko qaba ture. Inni du'e lubbuudhaan darbee jira isa jiruyyuu itti dabalaa jira waan ta'eef jireenya ilma namaa kana keessatti suukaneessan gochoota guddaa angaardhaan tanatti lalisee itti deemaa jiru hundee Oromoo xiqqeessuuf dhabamsiisuun waan fuulleffatee hojjetamaa jiru malee waan dhaabbatee miti. Barbaacha karaa nagaa fi sirna diimokiraatawaa jedhamu Oromoon afaanis lallabullee garuu hojiitti hiikuu hin dandeenye. Hojimaata kanatti kan hiikuu danda'uun uummanni Oromoo du'aafuu rasaasa kaffala waan ta'eef isa jirutti rasaasa kaffalee isa ilmaan keessan ajjeesu sana rasaasa ajjeesuun bitachuun isaa yaa Oromoo ko amma murtee isa dhugaatis qabaadhu. Namni murtee murannoo hin qabne tokko waan yaades hin argatu waan barbaades galmaan ga'uu hin danda'u. Barnoonni sadarkaa kanatti Oromoon barate jedhamee itti eeggamaa ture barnoota bara iftoominaaf walqixxummaa haa ta'u malee biyyattii Itoophiyaa yookaan Abashaa xalxaallota jedhamu sana keessatti ammoo dhoqqee ta'ee mul'achaa jira. Uummanni Oromoo hanga fedhes guddatu beekaan isii keessaa bahe hanga bookeetti ilaallamu. Kabajaa fi safuu biyyaa fi daangaan kee darbame niitiin keetis sirraa fudhatame biyyi keetis alagaaf laatame yoo ta'e biyya maal qaba jettee dubbatta. Namni biyya hin qabne iyya eenyuuti baa? Namni iyya walii hin baane maal jiraa dubbata? Jireenya isaa kana keessatti kan gochuu qabu Oromoon qotee bocee otoo akka gaariitti qabuyyuu qawwee bituu dadhabuu caalaa kan nama gaddisiisu hin jiru. Dhaaba turtee isaa jabeeffatee Adda Bilisummaa Oromoo wajjin qabsoo geggeessuun uummanni Oromoo dhaamsa uummata Oromoo bal'aatiif akka ta'u keessa beektonni nuun dhaqqaban. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee udirraa gamanumaan oraa bulaa laayik sheer sabiskiraayib gochuun nu cinaa dhaabbadha.